meeshaalee mana keessaa qarshii isaa meeqa kana barbaada warri jettan salphumatti screenshot fi akkasuma immoo rakabootii Dubaay kan dhufee jedhe hunda isaa viidiyoo haga dhumaa laaluudhaan yoo screenshot gootanii ergitan ni argattanii rakabootii saamuuna kana 15 ol Finfinnee turre Dubaay ni dhufu. meeshaalee hedduu babbareedaa ta'e qabadhee isin dhufee jira. Gatii isaa akkasuma immoo warri bitachuu barbaadan screenshot godhaatiin irratti erga. Akkuma sitti argaa jirtanii Ramadaanan wal qabsiisee jechuudha. Ol ba'ee isin agarsiisuu dadhabee kaameramaan irratti isin haa qabu. Meeshaa fawaatii, meeshaa timiraa kan qadaada qabu isa kana jechuudha. Kunooti zoom godhee isin agarsiisa. Yoo garuu xiqqoo isinitti dukkanaa'ellee dhiifama isiniin jira. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkuma argaa jirtan kana jechuudha meeshaa mukassaraata rakabootii Dubaay birallee akkasuma rakabootii warqaammaa birallee ta'uu danda'a. Itti aansuun ammoo kunooti burcuqqoon warqaammaa namootiin jaalattanii kwalitii bareeda taatee fi diizaayiniilee babbareedaadhaan kunoo qabannee dhufnee jirra. Isa qofaa miti hunda isaa tokkoon isin agarsiisa. Sagalee jeequmsaallee yoo jiraate dhiifama na of kolchaa isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya wanni sirriitti an isin hubachiisee akka hubattan barbaadu meeshaa akkanaa hojjechuu barbaadu. Kan malee kan biraallee ni jira. Kan cuunfaa bichaa qabu garaagarummaan isaa cuunfaan qofti hedduudha jechuudha. Isin agarsiisu firee qameetaa kan lama sadii afurii keessa fidhan kaameramaan afurii qabee olitti shanii jaha torba saddeetii sagalii kudhanii 11 jechuudha. Akkillee doorni wajjin 11 meeshaa 11 qabateetiin argitanii jalli isaa muka gubbaan isaa immoo pilaastika oriijinaala ta'ee jechuu barbaadeeti. Argitanii naganii majuudha meeshaa kaasiin waraabin wajjin jechuudha. Itti aansanii ammoo albeenii qaba tokkoffaa irratti maqasii qaba kadaaba muratanii waan akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana siniidhaan kana qofaa miti kabraalleen jira kunoo maashaallah akkana akka bareedu kana screenshot gootanii erguu dandeettan meeshaalee irra sinii ergee kunooti. Kanas kunoo warqaammaa qofaa tanallee kunooti. Akkasuma mootuyyuu meeshaa ittoo abbaa sadii jira, abbaan lamaa jira, abbaan firee tokkollee kunoo jira. Akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Sinii aananiillee jira. Inni kun xiqqoo waddadee jira. Ka bishaan qulqulleessituu bishaanii jira. Akkasuma ka firaafiree yookiin fawaakillee kalarii barbaadanii jira. Maxbashaan babbareenni kurree wajjin qabata wajjin dhufee jira isiniin jedha akka feetaniini. Akkasuma ka ittoo abbaan firee tokkollee qabannaa kan qabu cilfaa wajjin jira. Sarbiisii adda addaa jechuudha. Meeshaa amma dhufe kunni waaw maashaallah tabaarakallah. Kana qofa osoo hin tahin sarbiisiileen kanniin illee jira. Sarbiisii kanniinis bitee jira. Viidiyoon isin agarsiisa. Kan kunooti asitti kan argaa jirtan kunniin kan faandishaallee ta'uu danda'a, firaafireellee ta'uu danda'a. Akkasuma ammoo sarbii isaanii zirgiilee warrootiin darzana barbaadan kalariilee kanniin keessa screenshot gootanii erguu dandeettanii. Haala kana fakkaatuni makarajii aananiillee jira. Kunooti kunis karee fachitti isin agarsiise diizaayinii adda addaatiin kunis xiqqoodha ka qorsoo godhuu ni dandeettanii. Akkasuma raaniin jira kunoo asitti isaanii haraaraati. Kunillee akkuma giloobaalii taheetiin garuu ammoo isaan xiqqoo adda. Kun ammoo giloobaalii isa kan adii fi boora as dhufeedha. Diimaanis jira, gurraachis jira. Akkasuma immoo saaniilee asitti argitan kana distiilee saraamiikaallee haalaan margaa jirtan kanaani kana qofa osoo hin tahin meeshaalee baay'ee jechuudha. Ka fawaakii jira, makarejiileen jira, maashinni adda addaa ka waadaaku jira. Hedduudha ka jookiin jira, feermuuziin jira, jookii bareedaa jechuudha. Ka boombaa kunis jira. Qarshii isaa namootiin barbaadan makarajii shaayii kunoo kunniinis jira. Akkasuma isaanii haraaraa abbaan sadii jira. Waan baay'eetu jira. Abbaan afurii jira. Wanni hin jirre asirratti argitan kunni isaanii haraaraati. Isaanii shoorbaati. Baay'ee bareeda jechuudha. Itti aansee maashina bunaati. Giraama 200 jira. 300 warri hojiif barbaadan feermuuzii normaala jechuudha. Ka duraanii jira.
akka feetanii jechuudha. Asitti siniileedha kan argaa jirtani. Asitti jookii baay'ee bareedaa tahee burcuqqoo gurra qabu wajjin hedduu namatti tola. Fireejii haa qaba. Jookiin isaa baay'ee bareedaadha. Namootiin barbaadan isallee screenshot gootanii erguu dandeettani. Kana qofaa miti feermuuziidhaan hedduutu jira jechuudha. Feermuuzii kanneen asirratti argaa jirtanii miti normaala yoo laallee jenne kunoo ka'achi jiru kana jechuudha. Salphumatti argitanii kunoo maashaallah isa cinaalli kaartoonii keessa jira. Jookiin kunniinis jira. Jookiin kuni jookii achi jiru san jechuudha. Kanaaf hunduma isaa salphatti yoo akkana laaltanii jettan makhrajiidhaan argitanii meeshaa mana keessaniitiin barbaachisu ni yaadattanii jechuu salphumatti. Akkuma argaa jirtan kan asillee jookii baay'ee bareedaa ta'etu iyyuu jira. Jookii kunniin illee hedduu faashinaa namatti tola. Sarviisiidha. Sarviisii babbareedduu jechuu istoofiidha gubbaa sanni. Hundumaafuyyuu anuyyuu dadhabee jira. Kunniin isaan irraan hidhaniidha. Namootiin meeshaalee kanneen barbaadan hundi keessan salphumatti jechuudha. Screenshot gootanii yoo ergattanii jettan kana barbaada jettanii rakkoo tokko illee qabu. Yoo ammoo barreessitanii illee kana jettanii maqaa qofa barreessitan argachuu dandeettanii. Rakabootii Dubaayii dhufee jira. Isinii warri jedhe guutuun keessanii akkuma argaa jirtan jechuudha. Kun olaala inni kun ka zamzamiin dheengadda rakabootii Dubaayii dhufaa jira. Ajajni isiniin jedhee jira. Inni kun ka zamzamii jechuu kana jechuun ka kukkisii wajjin osoo hin tahin rakabootii qofatuyyuu ta'isiiti. Meeshaan inni qabu kunooti. Kun girgiraadha. Girgiraa kennee jiru laala. Waa maashaallah argitanii akkana jira. Girgiraadha. Haalaan marqan kanaani kurrii isaati. Waan haarayyaa miti kun ammoo kan ibiddaati. Baay'ee namatti tola. Kun ka sukkaaraati. Hiikuun barbaanne kun hundi hiikamee hidhamee jechuun kuni ka jabanaati. Kun ammoo tuyyuu kan maankaa hidhaanaan itti fuudhanii akkasuma jechuun ka zamzam malee rakabootii biraa jechuudha. Namootiin barbaadan dafaatii ajajadha. Rakabootiin kunillee baay'ee bareedaadha. Orjinaalallee guddaadha. Kuni akkuma argaa jirtan ka jabanaati. Kuni ammoo tuyyuu kan girgiraati. Haga guddatu girgiraa isaa. Kun ka sukkaaraati. Argaa jirtanii akkana bareeda. Isa qofaa miti kunis haaraya diizaayinii garagaraatiin jechuudha. Zoom akkan taane ishee qajeelee itti mul'atu. Shi kunillee diizaayinii biraati jechuudha. Rakabootii kana baay'ee jaaladhaayyuu. Kunoo akkuma argaa jirtanii isallee isin agarsiisa. Kunoo akkana jira. Akkana fakkaata kallattii maraanuyyuu akkana jira. Meeshaa isaallee tokko tokkoon isin agarsiisa. Kun ammoo tuyyuu argitan kun ka jabanaati. Akkana jira. Kun girgiraa isaati. Argaa jirtanii kunooti. Kun girgiraa isaati. Ka girgiraa jala taa'u shaklaa isaati. Waan inni qabu hunda waliin isin agarsiisna. Kuni ka sukkaaraati. Kun ammoo tuyyuu innis kama irratti hidhamu ka abaabooti. Itti aansuun rakabootii biraa baay'ee babbareedaa ta'e isin agarsiisaa kunooti. Rakabootii kanneen qaashtii kanneen jechuudha. Kun ka sukkaaraati. Kunillee diizaayinii addaati. Kunis diizaayinii biraati. Kareefiti haaraya jechuun diizaayinii amma dhufe haaraya dura dhufee hin jiruyyuu kunooti. Hubadhaa kana jechuun kiyyaa rakabootiin Dubaayii dhufne jechuu odoon tahin diizaayiniin kuni argaartanii miti diizaayinii haaraya. Diizaayiniin kun kalaqni kun jechuudha haaraya akkasuma lolaallee guddaa qaba. Kuni injira haga dhufe garuu namni baay'een hin bitan. Isa kanallee nama tokko tokkotu iyyuu bitate. Akkasuma immoo kunillee hinjira. Orjinaalummaa walaa caalu malee. Haa ta'u malee kuni diizaayinii haaraya roga Afriin kana yoo ta'u rogeengoodhaan kanaa jechuudha. Asitti argaa jirtan kan argitanii akka inni itti bareedu. Wanni isaa hundi geengoodha jechuudha. Kanaaf namootiin meeshaalee barbaadan rakabootii Dubaayii kunoo ka amma haaraya dhufe faashina takka lama kunaan sadii lis faashina kanaan afurii kanaan shanii jechuudha. Rakabootii Dubaayii shanan kana namni barbaadan kanaan jaha namni barbaadan silvarii jechuudha. Kunoo argitanii kun silvariidha.
jahan kan screenshot yoo gootan amma argachuu dandeettani. Itti aansee namootiin hedduun jechuudha TikTok irra rakabootii kana hin argitanii nu biratti ni argattan rakabootii kanallee TikTok irra jira. Rakabootiin kun rakabootii TikTok irra yoo beeksisan baay'ee wanna isinitti akka hin fakkaanne akkuma argaa jirtan muka jalleessa gubbaa qalamii dibanii eleellaan irra laxxafanii jechuudha argitanii. Rakabootii akkanumaan hadiiqafaatti alafaatti itti fayyadaman malee rakabootii kanneen waliin dorgomsiisin TikTokiin nama suuba akka kana fakkaata. Meeshaalee kuukisiillee ka barbaadan kana qofa odoon tahin ka feetan screenshot gootanii yoo ergitan ni argattan. Isa qofaa miti rakabootii biratti sallaa jechuudha kallattiidhaan akka itti mul'atu viidiyoo nama biraa kan seenu. Maaliif sirriitti akka argitan barbaada. Kan isbaalaallee biratti maachii yoo barbaadan hin jiraa jechuudha. Akkuma midijaan jiru kun laastikiidha akkuma biyya kamiitu kanatu bira jira. Laastikiin kun ammoo isa keessa jira. Waan barbaadan hunda jechuudha. Waan biyya namaatitti hawwitan biyya keenyallee ni jira isiniin jedha. Rakabootii kanneen takkitti irra deebisii fi meeshaa barbaadan ka kuukisii feetanii midijaa isa cinaa feetanii jechuudha muka siraata rakabootii haaraa feetanii kunooti haala kanaa yoo bilbiltanii screenshot gootan ni argattanii zamu asumaan rakabootii kan keessa sirriin laalladhu. Kun meeshaa waliin waraabuu yookaan meeshaa namaa waliin si waraaba. Kana jalaa siisa. Kuni baay'ee guddaa waliiti. Hunda caalaa ka guddatu kana guddinatti. Argitanii? Inni kun hedduu guddaadha. Hedduu bareedallee. Jechuun hunduu nama fakkaata. Fakkeenyaaf kamiin filattu naan jetta anu fi kiyyaa filachuu hin danda'u. Akkanaan ta'ina keessaa nasiib jedhaa tokko filadha.